nama kufeenii kaasa jedhaati dhugaa ba'a. Dhugaa ba'insa yoo gaafatan anaan waamaa fi waaqayyo nama tuffatame ol qaba jedhaati dhugaa ba'a. Dhugaa ba'insa yoo barbaadan an jira. Eessaa na kaasee eessa akka inni na gahu nan amana. Waaqayyo nama hin gatu. Imalli guddinaa kamiyyuu tarkaanfii xiqqoo tokkoon jalqaba. Amantiin, abjuunii fi hojiin cimaan sun har'a dhugoomanii eebbaaf gahuu danda'aniiru. Har'a eebba beektaa miidiyaadha. Anaaf guyyaa gammachuu koo, guyyaa abjuun ijoollummaa koo itti naaf milkaa'e. Mee hundi keessan naa gammadaa. Waaqayyoon waaqa keenya biyya keenya tawaahidoo amantaa keenya hamaarraa nu haa eegu. Nagaan oolaa galaa biyya keenya biyya nagaa maatii keenya maatii nagaa nu haa taasisu. Hamaa nurraa qabu tolaa nuttaa qabu. Hojii hojjettan kanas waaqayyoon isin haa eebbisu. Han biyyi ittiin fayyitu han biyyi ittiin fayyadamtu isin haa godhu waaqayyoon. Atis waaqayyoon si haa eebbisu. Bakkuma dhatte bakkuma qo'atti bakkuma hojjettu hunduma isaa si haa eebbisu waaqayyoon gooftaan keenya Kiristoos Yesuus. Amalli keessa gaariidha. Harmaan dura waan namaa asirratti nagarree dhuma keessaa bareechuu waaqayyoon obboloota kee obboleettiiwwan kee ansi faana hojjetan ansi wajjin ba'an galan waaqayyoon si haa eebbisu. Hunduma isaanii si haa eebbisu. Jalqabi waan hundaa waaqayyoodha jedhama miti. Maarree anis gaafan hojii kana jalqabu duraan dursa waaqayyo wajjin haasa'ee fedhasaa fi iyyamasaa yeroo baay'ee gaafachaan ture. Guyyaan inni jedhee ga'ees kunoo har'a beektaa miidiyaa eebbaaf keessee jirti. Gaafan hojii kana jalqabu waaqa amaneeni. Kanaaf waaqa na jalqabsiise kana akka inni fiixaan na baasisuuf eebbaa fi kadhannaadhaan jalqabeen jira. Mee isinis na eebbisaa. Studio koo dhufanii akkanaa eebbisaniif qasiisiin waameen ture. Isaanis waamicha koo kabajanii dhufanii studiootti argamanii jiru. Qasiisis kadhannaa gabaabaa nu taasisanii mana koo eebbaan guutanii isaanii gaggeessee keessummoota koo ittaanan waan dhufaniif dafee uffata koo jijjiirradhee studio koo babbareechuun eegale. Akkamiin hin jettanii? Keessummoonni koo amma isaan dhufanitti mana keessa caffee facaasee buna danfisuuf qophiirran jira. Keessummoonni koo waan ga'aa jiran natti fakkaata. Sababni isaas amma naa bilbilanii turan. Kanaaf amma isaan dhufanitti anis studio kana babbareechaa isaan eega. Hiriyoonni koos yeroo isaanii eeganii dhufaniiru. Hiriyummaa daa'imummaarraa hamma dargaggummaatti itti fufe. Isaanii wajjin haasaa jalqabne, haasaa durii kaasnee, ni kolfinee, ni taphanne. Waa'ee isaanii yoon haasa'uu jalqabe yeroo nan ga'u. Waa'ee isaanii yeroo biraa isiniif qabadheen dhufa. Daawwachaa jirtan eebba beektaa miidiyaadha. Kanaaf qophichi maal fakkaata kan jedhu immoo isinuma waliin kan daawwannu ta'a. Mee gara qophichaatti. Duraan dursa hundumti keessaniyyuu baga nagaan dhuftanii dhugaa dubbachuudhaaf waamicha koo kabajanii asitti argamuu keessaniif kabaja guddaatu natti dhaga'ama. Kanaaf waaqayyo kabaja hunda keessaniif haa kennu jechuun barbaada. Kan kanaaf godhe anaaf waaqayyoodha. Waaqayyo guyyoota hin darbamne fakkaatan hedduu dabarsee guyyaa kanaan nageedha kan jiru. Kanaafiyyuu mee takka waaqayyoon na galateeffadhaa.
dhugaa dubbachuudhaaf guyyaan har'aa kun akka dhuftu beekan turan. Fagoo haa ta'u malee akka har'aan ga'e akkan argu baay'ee manan ture. Garuu har'a ta'a jedhee yaadeen beeku. Kanaaf kan keessatti maaliin argee Waaqayyo lakkaa dhuguma guyyaa mataa isaa qaba kan jedhu akkan argu na godheera. Waaqayyo anaaf wanta naa godhe keessa gabaabaatti kan dubbachuu barbaadu guyyoottan hin darbamne fakkaatan hedduu dabarsee har'aan nageedha kan jiru. Kanaaf yeroo hundumaa haadha isaa waliin Waaqayyoon yeroo hundumaa nan galateeffadhaani. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa kunoo akkuma daawwachaa jirtan beektaa miidiyaan ofishaalii banameedha kan jiru. Yeroo torban dabarsine keessa karaa TikTokii laayivii eebba taasisnee kan turre har'a garuu namootaan jaalladhu namootaan kabaju bakka kanatti affeeree kunoo sirna kan fakkaatuun kabajaadha kan nuti jirru. Kanaaf hundumti keessan iyyuu ammas baga nagaan dhuftan isiniin jechuun barbaada. Namoonni immoo karaa bilbila keessanii iskiriinii kana daawwachaa jirtan hundumti keessan iyyuu sabiskiraayib gochaa maatii miidiyaa kana akka taatan affeeramtaniitu jecha amma immoo namoonni ta'aa jirtan muraasni gara kana dhuftanii keekii kana murree ni eebbisna jechuudha. Eeyyee beektaan miidiyaan kunoo hawwii bara dheeraa booddee guyyaa har'aa eebbifamee jira. Kanaaf mee al takkaa beektaan miidiyaa akka salphaadhaan yookaan immoo abjuu guyyaa kaleessaadhaan qofaa miti kan isheen har'a geesse. Hawwii bara dheeraa booddee abjuun ijoollummaa koo kunoo guyyaa har'aa dhugoomee beektaan miidiyaa hundooftee gara fuula keessanitti dhuftee jirti. Siniin sin abdadhe maarree namoonni karaa bilbila keessanis haa ta'u karaa foddaa televezyiinii iskiriinii kanarraa fuula kana daawwachaa jirtan marti keessan iyyuu beektaa miidiyaa firoomfattanii sabiskiraayib gootanii maatii miidiyaa kana akka taatan affeeramtaniitu. Namoonni waamicha koo kabajanii bakka kanatti argamtan dudduuba kootti akkuma daawwachaa jirtanii namootaan jaalladhu maatiin koo firoottan koo bakka argamanitti kabaja guddaa kanaan beektaa miidiyaa guyyaa har'aa eebbifameedha kan jiru. Kanaaf namoota waamicha kana kabajanii dhufan hundumaa guddaa galateeffachuun barbaada. Waaqayyoof galanniif ulfinna ta'u guyyaa har'aan kan nagee Waaqayyoodha. Sila xiqqoo kaasuu yaaleedha kan hin ture guyyaa har'aa ga'uudhaaf akka salphaatti yookaan immoo kaleessa kaa'ame kana aras ga'amee miti. Waaqayyo waan nu gargaareedha kan nuti guyyaa kanaan geenye. Kanaaf amma sira deebinee mee Waaqayyoon guyyaa al takka galateeffanna. Beektaan miidiyaa gaafa isheen kaatu kan isheen yaaddee kaatee sagalee namoota hedduuf ta'u keessumaa immoo dargaggootaaf. Hawwiin koo maallaa hawwii baay'eedha kan hin qabu keessaa muraasa garuu personal development dargaggoonni yeroo kana maal yaadaa jiru maal immoo yaaduu qabu kan jedhu irratti anis dargaggeettii waan hin ta'eef wantoota hedduu hojjechuudhaaf hawwiin qaba fedhan qaba. Waaqayyo immoo nama sana hojjetee galataaf sin fuuldura na dhaabu na haa godhu jechuun barbaada.
beetii baga waaqayyo si gargaare. Anoo ati nama jabduu akka taate kana caalaa iddoo guddaa keessa akka si agarru abdii qabna. Carraa gaarii si hawwina. Beetii baga waaqayyo si gargaare baga wanta kana bira geesse anoo akkati kana caalaa baay'ee hojjechuu dandeessu akkati nama cimtuu taate dubartoota iffartii guddaa uumuu danda'an keessaa akkati taate beekaa kana caalaa akkati baay'ee hojjettu abdii guddaa sirraa qabna. Bakka geesse kanaaf immoo gallatsaa kan waaqayyo haa ta'u isaa hafutti immoo waaqayyo si haa gargaaru jenna nus hiriyoonni keessa bira jirra. Beetii koo guyyaa kanaan ga'u keef baay'ee gammadeera. Abjuu kee dhugoomsitee arguu kootti baay'ee natti toleera. Kana caalaa immoo guddattee miidiyaan kee guddatee kana caalaa guddattee arguun barbaada. Waaqayyo dhuma kee haa bareechuun jedha. Kongiraa. Beetii koo baga waaqayyo si gargaaree baga kanaan si ga'ee miidiyaa ati barbaaddu ijaartee jaan argeef natti toleera. Baga waaqayyo si gargaaree waaqayyo immoo hunda isaa siif haa bareechuu waan yaaddeet bira siin haa ga'u. Baay'een si jaalladha. Galatoomii waaqayyo si haa gargaaru. Beetaan miidiyaa erga hundeeffamee bubbulee jira. Egaa beetaan miidiyaan kan isheen hundooftee hojiiwwan hedduu hojjechuufdha. Har'a kan hojjedhaa sanan hojjedhaa isinitti himu. Namoonni beetaan miidiyaa subscribe gootanii daawwatan garuu hojiiwwan hedduu akka irraa argattanii fi akka irraa baratan tasa shakkii hin qabnu. Kanaaf hundumti keessaniyyuu beetaan miidiyaa subscribe gootanii akka na firoomfattan kabajaan isin affeera. Beetaan miidiyaa subscribe godhaa. Guddaa galatoomaa.